بين تقول في كفتوتك أتبوي قبضة ما نقول سبرة دابنة سكر كاركون سبرة دابنة هذا سبرة سبورت يقول ما نقول تقول كنا ما في مال قوت أنا مال قوت كرومو يجلا جروكنا مال قوت كرومو أنت أتو سبرة دابته ركوب كيس تبت ركوب فاميلي قبضة شايفون تنتك كورا جري نمر تو سبرة دابته كنا ما كني لالو قبضة ورا إذا نموذج كنا مول بوجدا روبا عمر kita قرأ tu قبضة سفر قال بيلو قبضة smart itu أسمر لفتوان kita قرأ tu sontain ufi keeti nama ufka bacci akkatti deemtu akkatti haasoytu waan godhattu kanneen maraasa reeffattee nama si arrabsu akka naman argine ilaaltee bira tarte malee waliin teettee akka nama gaddeebisaa yoo oolte namni hin arrabsamne hin jira ani waggaa meeqa arrabsama maatiin doore arrabsama jaalmaroo namummaa ishee qeeysi namni hin arrabsamne hin jira tiktookii sooshaal miidiyaa gubbatti nan tuqinaa an tuqamuun qabu yoo jette akkuma maatiin siin jette شفتي دي أنا لقاس إنجر أنا مش بورس ولا إنجر كنا بو أكيد يوم ما تدعي ما يروح أكيد جالت بتشتي تماوي اسمه كذا ماني كفاني أيه همته أتذكرتي أكيد جالت تتيمته orang ngulugudu ni sa gara-gara namni marti tokko miti marti satu akka takkayyaadu akka tiyaaddu ati bashii oromoo maraan jaaladhaa jedhu nama jibbituun dhabdu ati amma oromoo kana keessaa yookiin kadas hin jenne wayi kasitti hin tolle turtee ni argita fakkeenyaaf nama siif hin taane wayii ni jira yookiin namni sunillee das hin jenne nama takkaa lama nama 3,200 keessa namni 200 yoo si jibbe maas si godhu oromummaa si kenna moo sirraa mulqa moo si jiraati warra ijala jiru keessa nama takkaa lamaaf jettee gabbaatee laayifii irratti keettee akka nama rakkoo guddaa wayii si jiru miidhama guddaa wayii argitee wayiitti miidhama qaraa meeqa keessa darbte billawaan akka qabanii jettee rakkoo meeqa keessa darbte amma eega guddattee namni si jala taa'ee taaptaaf si godhee share si godhee koppiliink si godhee si jala taa'ee oromoon si jala jiru kun maali ka si jala waan si jaalatu si bira taa'aa illuu kanallee jabanii fooloon isii gaafa akkasi dura rakkoo keessa seentu meeqa ture har'a meeqa ture jeen osoo namni jaalatuu baate 50 qabdi ture har'a 200 qabdi osoo namni jaalatuu baate namni fooloo maaliif godheree ana jedhaa bar nutti tiktookii biraa birante guyyaa lama 50 qabdi ture wallahi gaafa na bira dhuftu namni jaalate wallahi namni akkasi jaalatamaa yeroo gabaabaa keessa harkatiin hin jiru haqa walii himna wallahi laazim ani timera maagi time tiktookii wayii barante guyyaa lama moo sadii afur keessatti 20 wayii galtee amma beeku 50 galuun dhabu kanarra maal goota mee feemasii gabbaasiitii feemasii mugurdaa kana haagal warri si dura jiru guyyaa lama sadiitti 30 argamsiisu meen argamsiisu hin jiru namni fooloo nama hin godhamu jaalala kanarra maal barbaadda kabajaa kanarra maal barbaadda jala ta'anii quuftu yoo jedhan olii gad deemanii nuyi kunoo maakiyyuu qaraanuma galatoonfatanii jaalatanii oromoon sababa geetiinuu nama meeqan nu galatoonfatanu waan si jaalatanii galatoomii jedhan si galama siin gal kan fakkeenya wayitan dhufu eluu kabaji siin jedha waan ani sappoort si goonu si bira dhaabbannu kabajii siin jedha qajeelanti dubbadhuu siin jedhan malee waan jibbaa geetiifi yookaan ana jaalatanii jibbanii osoo hin taane waan si jaalataniif waan nu si bira dhaabbannee sagalee si ta'aa jirru asirra baatee ummati xiqqoo boobootte haala amma deemtu kana ana si himaa sirreeffadhu guddataa jirta ooloo kana ol guddachuu dandeetta miliyoona seenuu dandeetta oromoo sagalee ta'uu dandeetta nama keetiitii sagalee ta'uu dandeetta waa meeqa godhuu dandeetta waa beeksisuu dandeetta waa hojjechuu dandeetta rabsinaa jedhaanii dhagayi mee na jalaa dhagayi kanaafuu akka deemtu kana sirreeffadhu abbaan fedhe waa yoo haasiin jedhe gabbaatee wanna akkanatti mammaramtee fuula guurtee akkuma jiraanitti taphattu hiiki waan nama arrabsu nama keessa jiru kana keessa kun jibbeetii miti namni ajandaa waasiin jedha akkuma kun yoo komentii barreessaa oolan kun 70 nanii bakka wayiitu barreessa namni akkasuma warri komentii nama si jibbeetii miti kama si jaalatu kana waasiin jedha ati amma haala amma deemtu kanaan wallaahi farrabsiiftan dhugama siimaan akka obboleessa guddaa tiktookii irra ture maaki illee hin beeku haala amma deemu kanatti hin deebiin yoo rakkoo qabaate sitti himna siin dura maaki bilbilii maaki dubbisaadha baatee dubbisana dubbis rakkinna bakka jirtu yoo qabaatte rakkinna wayii yoo qabaatte nu bilbili nu dubbisi kun oromoon biraallee asirra jiru guutee jira akka amma deemtu kanarra jijjiiramii ol guddataa arta itti fufi maaki laani quuftu ani takkaa jechuudhaan ani laal shanyii gootaati si galee wallahi dhugaan siima onneen tiyya onneestiin fakkaatiin gaafa namni narra duulu gabbee yaaboo na narrabsinaa rabbii kun sodaadhaa jee hin beeku jechuudha andaan gisee na arrabsitan bareedaan deemaa jira natti muddaa dantaa keessanii jaan irran kaa'inne jechuun si galee
namni hedduun nama jalaa callisuu kiyyatti na dinqisiifata waan biraa waan Oromoo sagalee ta'e malee san qofa osoo hin ta'in nama jalaa bakka akkamitti dandeessee callisti. Ati bar nama koomentii jalaa miti aan viidiyoon irra hojjetanii mana irratti bananii viidiyoon aan hin qabne googul keessaa fidanii wanti isii bee jinni isii bee jaanii wanta miidiyaa kana gubbarratti nangoone hundaa'um Oromoo keessaa TikTokii namni akka kiyya jalaa gubate hin jiru miileenaan 700 800 na jalaa gubate namummaan Oromoo walitti gurmaahee jechuun TikTokiin irratti gube garuu an Oromoo hin jibbine because Oromoo keessa baalageen jirti gaariin hin jirti jee waan furadheef malee ammallee Oromoo raabdii muran Oromoo naarrabse jee Oromoo hin jibbine Oromoo naarrabse jee Oromoof sagalee ta'uu hin dhaabne Oromoo naarrabse jee ganda habashatti hin gorre Oromoo naarrabse jee akkaataa kiyyarraa hin gorre akkuma kaleessa deemutti hin deeme jechuudha. Istiin ammallee naarrabsa rakkoon hin jiru. So akkana ta'uu qabdaati. Sigalee ganaa namni si arrabsa gisee guddataa jirtu si arrabsa lubbuu. Biiftuu deengadda kun arrabsanii miidiyaa irraa baddee boochee kootu jee anaatu of duuba deebisee rakkoon hin jiru kootu arrabsamuun numa jirti jeeni jechuudha. Maybe kana caala ganaa mana namni sitti banuu danda'a. Sitti bananii TikTok irratti namni mana banatee quuftuun akkana gootee quuftuun akkasi gootee waan ati hin qabne hunda sirra kaa'uu danda'an. Gisee sana ta'u ajjeestaa. Ifin ajjeesee itti agabbaatee gisee akkas godhan. Waan booda dhufuun si himuu jira bar. Gisee sana amma nan akkam gootame. Yee quuftuuti yaa lubbu. Isaan inna namni tuni jedhu keessaan dhufanii namatti barreessan. Waan hin taane namaan jedhu. Bulookii maaliif uumame? Mana arrabsan isaa. Bulookii gootara keessaan dhufanii keessaan miti warri sagalee nu qabee nu arrabsu jira. Kafooloo irraan xiqqaate akkana yoo si arkee ni laaltaa minishaanii si tumsiisaa kanaan joofaatu jira. Yoo ati qilxib shin kaalaalkush warra naan jiru jira. Fuudheetiin buloo godhaan yaanta qilxib na misabbaru inshaallah. Ani inni qilxibii na cabsu ammaan nyaadhee guddate inni maal nyaatee guddate kana cabsuuf. Jeetiin buloo godha jechuu gaafa ola garee anuu ana jee si garii ka harkan na dhaalatti na dhufe firraa dhorkee jechuu ka miidiyaan natti deeme immoo buloo godha. Ati Oromoo miti faannaan jedhan yeroo baay'ee. Micoota na ijoollummaa itti jira wallaahi laasiin. Wallaahi dhuguma ati Oromoo miti naan jedhan. Yanii naadeenii tinnishii yanii birraa birroo dhagee wallaahi ati ijoollummaa si jira lubbuutii yaa dhagee rakkoo hin jiru ati Oromoo miti isaantu Oromoo sirraa fudhata Oromummaa. Isi makashi qoftu namni gisee akkana ta'u daranu isi aarsuufaa arrabsan manni keenya ni beekanii waan takka waan namni dhiisi jeen kanarratti goggogu fedha namni waan ati hin feene tokko jala deema laal namni waan ati dhiiste yoo ati dhiiste gansi dhiisan yoo ati hin dhiisne daranuutu ajandaa bantaa fiti yaa qoftuti akkanan jeen ati Oromoollee Oromoodha laalati sigalee fuulli keetu Oromoo ta'uu ni beeksisa bar. የፊትሽ አቀማመጥ ራሱ ኦሮሞ መሆኑን እኮ ይናገራል። የአይንሽ መውጣት የከንፈርሽ የአቀማመጥሽ የአነጋገርሽ ዋሜቅ ሀቢብቲ ኦሮሞ ተው ሰኑላል ኦሮሞ አባ ብያቱ ወንጌኒ ቤሲስታ አካታ ዲቴ ሴራ ቤሲስታ አካታ ዲቴ ሴራ ቤሲስቴኒ ናት ነም ኦሮሞ inna isin biraazil jedhan inna isin deemtanii haa ta'u viidiyoo kofarratti keessaan na arrabsan. Bakka ati buloo godhi qoftu amma dhagaye dhugaa walii himnaami ati amma fooloo kan kee ganaa miileena seenta sigalee ganaa guddattee ilaal Oromoon tun quuftuu teenya bareedduu teenya jaanii akka kameeqaas jaalata amma as keessatti meeqaas jaalatu jira wallahi sinta sau nama hedduus jaalata si jaalannaanu fooloo tantee baatii takka keessatti bar 200 seentee bar soo namni 200 bar ka waggaa seenaa bar waggaatti seenaa bar 200 namni waggattuu kan seenne jira kanama arrabsee 200 harkanne dirqii meeqaan harkatu jira sigalee jaalalaan uummatti haa ta'an si jaalannaan fooloo sii godhan osoo si jaalatu baatan 50 sanumaan teessee jechuun kuma qabdu sanii ati kanarrattuu baruu qabda laal nama 3,400 taa'ee silaalu jiru kuni fedhu illuu jalaanaa dhufuu fedhu na jalaanaa dhufuu fedhus jalaanaa dhufu si jaalannaanu ta'an jechuun osoo si jaalatiin maal godhanii ta'anii deemanii waa godhaan jirtu nama arrabsaa hin jirru ajandaa wayiitu hin jiru maaliif ta'an jettaayyee namni kun naa deebisimee maaliif taarree namni yoo si jaalatu baate
Isaan innas hin deemtan na arrabsuuf. Naa gisee nuti deemni si arrabsanii. Wallahi komentii isaanii 70 fa'i Hunda bitti isaaniitu mee si arrabsan mana manatti minishaadhaan poolis hin qabsiisa ayya akkam goota. Hin qabsiisna illoo akkamedha. Illuu hin qabsiisna ayyee. Hunda isiitu taargaa irra laxafnee karshallee galchina. Yaa milishaa tiktokii uumnee akkasitti sirraa'ee nama akkam goona dhesu. Akkam hunaree akkas goona ayyee gisee nuti deemnee leessi xubbata. Haayee akkam jette amma akkanatti wal taanee. Rakkoo miti garuu ana ayyummaa kootiin nan arrabsina. Ittiin hin kooraan. Ay qoftu hundi hiyyeessaa bara qoftu yee bara hundi amma qiixuun xaala daahan koomanti miisifaa usi jammar. Namni koomantu jaaree maamaadhaan koomantii barreeffame. Nama suudii dhufee hiyyeessa ta'e sibicha argine faannaan jedhan. Viidiyoon irratti dalagan akkas jedhanii. Wallahi hundi isiitu hiyyeessa hin gejiban. Hundi isiitu wanti hundi nu anamma anuu hiyyeessa laayya xaalalliin dahaa. ደሃ እልም ያልኩኝ ደሃ ሰው የማያቅልኝ ፈጣሪ ብቻ የሚያቅልኝ ደሃ ነኝ እኔ ራሱ ኡፈተ ኬሰዶ ይፈዴ ዲማማኔ ሀቢብቲ ሉጋን ስቲ ማምነምኔ አለቀበኛ ነሳገር እንደኔ መላጣ ደሃ የለም ሉጋን ስቲ ማበር ሉጋን ሲማ ሶ አቲ Ustee warra koomantii jajjabeessee waa barreessu kana jala deemtee fi wanti godhi yaa obboleettii kofataa ijee bakka agaa kana caala maal siibname. Galatuma. Ayyee qoftu. Jawaadhu. Kana booda kan namni oluma deemnee oluma sigoorsaa oleen namni nutti kofla si galee namni nu maal tanneen jee nutti kofla wallaahi kana booda ofirraa dhiis waan takkallee namni kana booda si taazzaba wallaahi namni quuftuu boo'ichaa sin jaa akka fatiyaa boo'ichaa jaanii maqaa isii madditti idaanii san itti si idaanatillee fatiyaan amma gizee hunda waanuma boochuu fi haala boo'ichaa fatiyaa ta'e naan fatiyaa boochuu san jaanii irra maxxansa laal atis akkasii maxxansan amma biiftuun takkallee itti maxxansuu deemanii yoo dhiisee jee gizee meeqatti ijoolleen maakiin waa boochinaan jaanu anuu qaanfadhee bar nama keessatti ta'anis achii boochituunis asii araba allaa namni na jajee ani waan boo'ichaa inuman qabu si jammar ani boo'ee Isaan bara ofumaa nama rabsanii kaanii namni xiqqoo aaree boo'uu jammaru. Ani jara rabsuurra boo'uu filadhee boo'unyaan dhufanii Aditti angaafa boo'uu barbaade wallaahi gaccufadheen boo'a malee. Koomenti isaanii Imimmaan kiyyan garsiisu akkam imimmaan kiyyan garsiisu asirra taa'ee yoo akka tasaa miira keessa feeseenee osoo hin dubbatu jiru imimmaan natti bu'ee achumaan cufadhee baalaa iviirraa. Sigalee akkas ta'uu qabda. ofiinaa tuqanii kaanii namni boommoo dhufanii isinitti himan. Kana caala hamma atis dubbii teenyarran darbine hayaa jeetiti dhiiseetin jira kana booda jee malee ammas gaa osuma sii himnu deebistee akkana na godhan hin jeeyin bakka dhiisi. Anamma osoo hin taa'u jiru arrabuma takka harkaan jiru bara. Inni kana bari isaan dhiisan. Maagii Innis deemtan jammaran wallaahi isin lukootti buusan innis jammaran. tiktokii kanarra ni taa'aa miti. Wallaahi mucayyoon tun carroomtu uummanni Oromoo sagalee qajeelaan ta'eef jala deemee agarraatti illee sababa isii namaan ijoollee laayifirra kan ta'e godhaa jiru. Sababa isii bara. Namni an beene meeqa dhufee sappoorti godhee meeqa hin beene diyaaspooraan. Namni martuu mararamee jechuusi. Ati Oromoon hedduu sappoorti godhe asirra nama meeqa hin beekti kun homaa kun abbaa kanaa namni namaan jedhu hin jiru. Dhugaasii maal? Qarqaarsumaa yoo ati fidde dantaateeti siin jedha namni amma soo